Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa fayyaadha hordoftoonni Abduu Mobile App jala jirtan hundi keessanuu baga jiraattan baga deebiidhaan gara channel kiyyaa dhuftan isiniin jira warra jalqabaa dhuftan yoo jiraattan ammoo Abduu jedhama Abduu Mobile App kan jedhu kana subscribe godhuudhaan maatii keenya ta'an isiniin jira. Arra apilkeeshina sheeka malee Qur'aana nu barsiisu sheeka osoo hin barbaanne mana keenya teenye mobile keenya irratti kan Qur'aana nu qaraasisu harfiidhaan jechuudha irra deddeebi'ee bakka barbaanne tuqannee bakka nu barbaannu akka Qur'aana gartee qalamaadhaan tuqatanii nama qaraasisan jechuudha. Caala nuuf ibsee sheeka barbaanne filannee bakka barbaanne irratti yeroo kudhan irra nuuf deddeebi'ee akka nu barbaannetti kan nu qaraasisu jechuudha. Apilkeeshinoonni nama qaraasisan hedduutu jira. Inni kun hedduu takka bareedaadha. Apilkeeshinni kun garuu email isin barbaachisaa jechuudha. Email telefoona keessaa qabdan jechuu kiyya. Akkamitti akka banattanillee isin agarsiisa. Salphaadha jechuudha. Banachuun isaatis garuu banuu barbaada. Akkaataa itti banattan isin agarsiisa jechuudha. Apilkeeshinni kun apilkeeshinoonni biraa kan nama barsiisan beeki juuza ammaa fa'aa qofa ta'a jechuudha. Juuza takka fa'aa qofa ta'a. Inni kun soddomman qaba jechuudha. Akkaataan inni itti barsiisullee apilkeeshinoota biraa irraa hedduu takka akkaataa itti namaaf galu nama barsiisaa jechuudha. Sagaleedhaan irra sii deemee tuttuquudhaan jechuudha. Baay'ee tokko bareedaadhaan hedduun itti gammade. Isinis laaltanii akka itti gammaddan abdiin qaba jechuudha. Achumaanuu baga Ramadaanaan isin gahe Ramadaan Kariim isiniin jedha. Warra waliin soomanii waliin xumuru nu haa godhu. Kan itti aanu kan waggaa har'aatiin illee nu haa gahuun jira. Soomana gaarii rabbiin nuuf haa godhu. Saniifuu warra namoonni gariin ammoo yeroo gartee waa'ee Qur'aanaa yeroo soomana qofa dubbatama warroota jettantu jira. Qur'aanni yeroo hundaa hundi dubbatama. Haa ta'uti baatiin tun ammoo baatii ibaadaa qofaati. Baatiidhaan kudhata kan ammoo ibaadas godhachaa dalagachaas namni wantoota garaagaraatiin shaagalamas ture jechuudha. Baatiin tun ammoo baatii ibaadaa waan taateefi waan duraanii caalatti jechuudha. Tan addunyaa xiqqeessanii yeroo tan akiraa qofa hojjetan waan ta'eef malee Qur'aanni yeroo hundayyuu namarraa hafuu hin danda'u. Namarraa hafuu hin qabu jechuudha. Yeroo hundaa barachuu kan beenu ammoo dubbisuun dirqama jechuudha. Akkasitti hubachuu qabna malee yookiin baatii gabbaruuf waan akkasiitii miti jechuudha. Baatiin tun baatii ibaadaa qofa waan taateef jechuudha. Saniif kanaafuu baatii kana keessa saammannee baatii takka keessatti akka barachuu dandeessanitti isinii mijata jechuudha apilkeeshinni kun. Sanii isin agarsiisa. Haga dhumaatitti na waliin tura. Jalqaba irratti apilkeeshina gabbuufanna. Apilkeeshina liinkii isaa isiniif hin kaaya. Garuu Play Store irra waan jiruuf rakkoon qabu akkaatuma nama itti katabu kanarratti itti katabdanii jechuudha. Play Store keessan irra eega seentanii booda gubbaa kanarratti jechuudha Qur'aan waliin gabbuufnee banee isin agarsiisa. Bana barbaada Qur'aan University jettanii katabdan University dha dhugumatti jechuudha. Qur'aan University dhugumatti University dha. Nama miiliyoon takka daawunlood godhatee jira. Urjii 4.6 qaba jechuudha. Komantiidhaan namoonni kennaniif yoo isin laaltanii hedduu takka nama dinqisiisaa jechuudha. Baay'ee apilkeeshina bareedaadha. Namoonni hedduun faarsanii jiran komantii jalatti jechuudha. Namuma isa qeequ tokkolleen agarra jechuudha. Urjii shan kennamee fi jira jechuudha. Tole ayyee irratti hin gattuqa. Qur'aan University irratti hin gattuqa. Apilkeeshina baay'ee tokko bareedduudha. Haga inni gannuuf bu'u mee walumaan eeyna. Baay'ee tokko akkaataa neetworkiisaniitiin dafee isinii gabbu'a. Meegaabaaytii 57 qofaa jechuudha. Amma neetworkiin kiyya daddafaadha waan ta'eef dafee gannuuf bu'a. Nuuf bu'ee jira. Apilkeeshinichi nuuf bu'ee jira. Irratti banee isin agarsiisa. Akkaataa itti banan qalbiidhaan na hordofaa baneetiin isin agarsiisa. Baay'ee tokko salphaadha jechuudha. Asirratti tuunaa iimeela keessan ka keessaa qabdan fudhataa jechuudha. Jalqaba irratti yeroo inni haala kanaan isinii dhufe isin afaan isinii laafu yoo arabii irra beekte arabii irratti tuutaa afaanota as jalaa kanneenis yoo fakkeenyaaf Turkii ordanu afaan garagaraatu jira jechuudha. Nama Ingilish irratti hin tuqaa. Ingilish irratti yeroon tuqe booda haala kanaan naaf dhufaa jechuudha. Banuu barbaada isin jedhee jira. Yoo barbaadde Facebook irratti Facebookaan connect gootaa jechuudha. Kana jechuun Facebook irratti baha jechuu miti. Email kee kan Facebookaa san fudhatee akkasiif banamuuf jechuudha. Yoo san hin barbaanne Google jettee Google keessa akaawuntii qabaatte Google keessaan seenuu dandeessaa jechuudha. Yoo san maraayyuu hin barbaanne ammoo email biraa itti naqattee seenuu dandeessaa jechuudha. Walumaa galatti amma Google irratti hin tuqaan amma Google keessaa email qabu itti fudhaa jechuudha. Haala kanaan email an telefoona keessaa qabu hunda barbaadee naa fida. Yeroo inni naa fide email kanneen keessaa kan barbaadu wahii irratti tuqaa jechuudha. Kan ittiin banachuu barbaade wahii irratti tuqaa amma email kana irratti barbaada waan ta'eef email kana irra gattuqaa jechuudha. Ofii isaatii fudhatee ittiin naa banamaa jechuudha. Amma haala kanaanii eega inni haala kanaan email sanaa fudhate booda asirratti okay goonaa. Eega asirratti okay goonee I am jedha. Asirratti kun maal gootan amma istuudaantii kana asumarratti dhiifattanii jechuudha. Kun amma asirratti kun istuudaantii fi ticheertu jira. Yookiin ammoo isin amma ticheer godhattan. Yookiin ammoo istuudaantii ka barbaadan godhattan jechuudha. Amma fakkeenyaaf mi'aan ticheer godha. Ticheer godheeti haala kanaan jechuudha. Asirrattis jaandar yoo dhalaa taate yoo dubartii taate dubartii filattaa yoo dhiira taate dhiira filattaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf anamma dhiira waan ta'eef meel jedhan isin yoo ammoo dubartii taate faamilii filattu jechuudha. San booda neekist ittanii jala kanarratti eega neekistii gootanii asittis maqaa kee itti katabi jedha. Maqaa itti katabi jedha. Fakkeenyaaf amma maqaa fakkeenyaaf anamma maal jedhaan ammani fakkeenyaaf
fakkeenya afamaanii barachuuf jedheen amma fakkeenya afaan waan fedhe godha maqaa ka fedheen godha jechuudha asii jala kanarratti illee Qur'aana barachuuf Qur'aana jedheen fakkeenyaaf isin ammoo ka barbaadan feetan maqaa keessan feetan waan feetan guutan jechuudha san booda as jala processiteetu irratti tuutan jechuudha haala kanaan amma nuuf banaa jira jechuudha gana ammallee waan itti guunnutu jira eega inni haala kanaan isinii dhufe yoo barbaadan wantootuma inni isiniif kaahee kanaanii banachuu dandeessu jechuudha ifa isiniif amma fakkeenyaaf baasoordii illee kunoo kananaaf kaahee jira akkasuma ammallee gubbatti illee maqaa kananaaf kaahee jira akka yeroo biraa yoo inni isin gaafate ittiin seentanii fi screenshot godhattanii yoo barbaadanii haala kanaan jechuudha eega screenshot godhattanii booda jala kanarratti next ta'etu tuuxan yoo barbaadan ammoo maqaa biraa itti katabachuu dandeessu jechuudha baasoordii illee isiniif godhee jira isin yoo barbaadan kana keessaa hixanii ka biraa itti godhattan isinii galee jira jedheeti yaada next jennaan sana booda jechuudha yoo maqaa kanan barbaadin ufii maqaa keessan itti katabattanii jechuudha amma haala kanaan email reefuu an fudhee ittiin bane sanaa fide jechuudha kanaan banachuu feedaa jira jedhan okay godha jechuudha san booda haala kanaan jechuudha yeroon email inni gaafate email mareefu ittiin bane san jechuudha akkanatti karaa Qur'aanaatti na fidaa jechuudha baay'ee tokko bareedaadha kun amma welcome skip ta'u tan bira dabarre skip jennee eega tana bira dabarre haala kanaan nuuf dhufa jalqaba irratti kunoo alhamdu faatihaa nuuf fide jechuudha amma duuba asirraa gubbaa kanarraa tu'inne jechuudha maal qara'uu barbaanna gubbaa kanarraa juuza jedha asiin ammoo faatihaa jedha asiinis yoo faatihaa kanarratti tu'inne akkuma agartan kana kunoo Qur'aana 30 jechuudha tokko waan inni gammachiise maali Qur'aanonni nama qaraasisan 30 hin qabu juuza amma qofa jechuudha kan ijoollee qofa waan ta'eef kun ammoo guutuu qaba tole hayyee amma fakkeenyaaf gamanaan mee juuza jedha asirratti amma juuza maal juuza fakkeenyaaf kan 30ffaa gamanaan kan namni irraa ol qara'u qula'uuzuun faa qul huwallaa faa irraa eegalla haa jennu jala kanarra kunoo juuza 30ffaa kana yookaan irratti tuqaa jechuudha eessa tuqee akka isinitti wanta hin jenne kunoo juuza ka jedhu as jira asiin ammoo faatihaa ka jedhu kuni gubbarraan gadi jechuudha faatihaa ka jedhu kuni suuraadhaan ifa isiniif suuratul baqaraa suuratul maa'idaa suuratul nisaa jedhetti suuraadhaan ka gamanaa ammoo juuzaanii jechuudha amma gamanaani yoo barbaadan ammoo suuraadhaan banachuu dandeessu fakkeenyaaf amma yoo barbaadanii asirraanii suuratul falaq qofa yoo barbaadan suuratul falaqiin qofa rageessuu dandeessu jechuudha amma asiin an juuza dhumarra kan Qur'aana didiqqaa qabu ka jalaa kana jechuudha isarraan geessa juuza 30ffaa ka jedhu irratti tuqaa jechuudha eega juuza 30ffaa irratti tuqee amma kunoo haala kanaan juuzni 30ffaan ammarraa gadi naa dhufe jechuudha mee amma an ammarraa himiti amma juuza ka suuraa gadiitiin barbaada haa jennu suuratul falaq haa jennu asirrattiin tuqa amma fakkeenyaaf suuratul falaq haala kanaan naaf dhufe jechuudha akkamitti nu qaraasisa amma eegaluuf deemna jechuudha tapha keenya duuba maal gootu amma yoo qul huwallaa qara'uu barbaadde qubuma keetiin qul huwallaa irra gattuudha kunoo qul huwallaa irra gattuudha jechuudha eega qul huwallaa irratti gadi tuuxee sana booda maal goota jala kanarraa pileey ta'etu jira pileey tanarratti tuuxaa jechuudha nagartami yoo akka irra sii deddeebi'u barbaadde tanuma tuuxa kunoo isii tana tuuxa ifa isiniif yoo akka itti fufu barbaaddan ammoo fakkeenyaaf amma yoo akka itti fufu barbaaddanii fi amma fakkeenyaaf as tuqe eega inni haala kanaan akkanatti amma sii qareemi ka itti aanu tuuxa fakkeenyaaf kunoo akkanumatti jechuudha bakkuma barbaadde san irratti tuuxaa jechuudha akkana sii gaaddisaa himi jala kanaa tuqatta yoo irra haa deebuu barbaadde kunoo lam yalid wa lam yulad 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 ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق isini galaami akka anjesh akka angora jiru kuni fakkeenna fi qul a'udhu bi rabbil falaq itana haga siif galu suuta irra siif haa deddeebi'u jettee barbaadde idduma kana tuuxaa jechuudha san booda kan itti aanu akka hunda siif ofii isaati irra deemee dubbatuu fi isa kana tuuxa jalqaba irratti jechuudha fakkeenna fi kuno isa yeroo as tuuxen dhaabbata amma kanatti hin qaraa jechuudha sharri ma khalaq ومن شر غاسق إذا وقب
ومن شر النفاث. Tole hayyee duuba san booda gubbaa kanarra jechuudha wantoota garaagaraa wal qixxeeffachuudhaa fi kun akkuma reefuu isiniin jedhe yoo juuzan filachuu barbaadan yoo gartee suuraadhaan filachuu barbaadan gubbaa kana tuujan amma fakkeenya suuratul falaq irra jira jechuudha amma kan biraa wanni isin garsiisuu barbaade maalinni as bakka tana tuudha fakkeenyaaf amma eega as tuune booda yoo guututti isaa niitorkii bareedaa bira yoo jiraattanii fakkeenyaa fi as tuuxanii irratti gadi buufachuu dandeessu jechuudha sagalee isaa guututti irra gabbuufachuu dandeessu suuraadhaan gurguddaa sagalee irratti gabbuusu isin barbaachisaa jechuudha fakkeenyaaf amma siitingii kana tuuxanii wantoota garaagaraa irratti wal qixxeeffatu moobaayila keessan dalgatti barbaadamoo gaditti barbaadda kan jedhuu fi akkasuma ammallee kalara isaa hanqa barbaadan jechuudha fakkeenyaaf ka barbaadan irratti tolfachuu ka barbaadan irra godhachuu feetu dandeessu jechuudha kun haala agartan kanaani qur'aana duuba isaa akkaataa itti isinitti toleeni godhachuu dandeessu jechuudha fakkeenyaaf yoo kanarra ta'e asuma irratti godhattu jechuudha duuba haala kanaani irra deemtanii siitingii isaa wal qixxeeffattu isiniin jechuu barbaadeeti haga barbaadan soddomman isaa keessaa ka barbaadan fakkeenyaaf amma tajwiidiidha kunis tajwiida kan akka keessallee asiin kun gara yuutuubitti isin ergaa yuutuub isaanii jechuudha yoo barbaadan ammoo akkana yoo as fakkeenyaaf amma akkanatti yoo as harkiftanii akkanatti jechuudhaaf duuba isinii deebi'a ni agartaniimi kunoo amma kun akkanatti jechuudha akkanatti illee fuulaan irraa qara'uu dandeessu yoo sagalee hin barbaadin jechuudha akkanatti achi harkiftanii maal godhu jira bitarraa gara mirgaatti achi harkisuu jira jechuudha yoo laakiin fakkeenyaaf aayaa kan akka isinii qara'uu barbaadan amma aayaa kan akka naa qara'u yoo barbaade kun amma fakkeenyaaf aayaa kan akka naa qara'u yoo barbaade amma kuni wabashirin laziina amanuun kun suuratul baqara keessami yoo aayaa kan akka naa qara'u barbaade kun irratti hogguu qubaan tuqee jala kanarraa hogguu pilee tana tuqe naaf qara'uu eegalaa jechuudha ifaami isiniif haala ajaa'ibaatiin isinii galee jira jedheetii yaada san qofaa miti fakkeenyaaf amma asni tuinaa eega as tuinee booda wantoota fakkeenyaaf qur'aanota namoota isin qaraasan jechuudha sanniin keessaa filachuudhaa fi as tuixanii jechuudha kunoo kanneen keessaa onlaayinaan amma kanarra jiraami yoo barbaadan kajalaa kana jechuudha Abdul Basit kun amma sheekotii kanneen keessaa ka barbaadan gabbuufattanii isiniin jechuu barbaadeetti walumaa galatti sheekotii kanneen keessaa ka barbaadan as tuixanii gabbuufattanii jechuudha kan amma nu qaraasisaa jiru sun sheeka keessaa isinitti mijaahee laaltanii keessaa gabbuufattanii jechuudha baay'ee apilkeeshina bareedduu takkaa jechuudha hedduu takkanatti tolee jiraan isinis akka isinitti tolu abdiin qabaa jechuudha kanas kunoo jala kana tuixanii fakkeenyaaf amma fakkeenyaaf kanallee ol baafachuu dandeessu kanas jechuudha wantoota akkanaa kanneen isin irra deddeemtanii tolfattu jechuudha astuuxanii kun illee siitingii hedduu qaba jala kanarratti fakkeenyaaf rikaardi jedhaa kunis amma fakkeenyaaf mee kanaanuu laallee mee ilaalaa ookee goonaa kun amma kun sagaleedha wannan naaf waraabutti jira jechuudha ka peejii kana amma ka inni waraabutti jiru kun jechuudha kan inni gadi naaf buusutti jiru kun peejii kana qofa jechuudha yoo suuraan barbaade suuraa yoo juuzaan barbaade juuza yoo quraana guutuu barbaade quraana ka jedhu kanarratti tuwineeti haala saniin jechuudha akkasitti gannuuf buusaa jechuudha kunoo amma kana daawunlood nu godhaa jechuudha gara sagaleetitti ifaami isiniif haala saniin itti fayyadamtu jechuudha kun ammoo laayibrarii jedha kanneen keessaa ka isin keessa deddeemtanii wantoota kanneen hundayyuu waan inni qabu ni laaltu jechuudha apilkeeshina baay'ee tokko bareedduu taateedha as eegatu inni booda yes yennaan jechuudha gizee keessaa baanu bifa kanaan itti fayyadamaan isiniin jedha ani abduu moobaayila biraay hanga qophii biraatii walitti deebinutti nagayaan naa tura